roobni akka malee goggogaa jira. Meelaala balau. Bombaan hin barbaachisu amma ganni deebi'ee kinoo ganni akkana. Dhuguma akkamii roobaa jiraannu sodaa akka dhaggaloobeeffatti. Jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtanii fayyuma keessanii naguma keessan jirtanii jiruun akkam simbiratti nu biratti hunduu bareeda galata waaqa. Arras deemnee dhufnee jirra. Arrammoo maal qabannee dhufne seetanii rooba isinitti agarsiisuu laata? Dhugaa akkatti rooba jiru kun mastaawotii keessan gad arga. Ganna caalu fide jechuudha. Amma bakka ganni amma jechuudha. Ganna naasee fi haamleen agarre amma argaa jirra ganna. Manaa gadi nun baasu biiftuu nagarru bakka osoo biiftuun arginu wallee kana guyyaa sadii. Innaa hundumaafuu galata isaa yenna kan maal goonaree hojii isaati waan ta'eef isin akkam jirta fayyaa jirtanii naguma keessanii jireenyi isin biratti maal fakkaata nu biratti galata isaa hunduu nagaadhaa irras deebinee ufnee bal'atuun immoo maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu egaa akkuma beekamu waa samoona kana miidiyaa irratti ta'u argaatuma jira jechuudha. Innaa kanaafiyyuu kan ajaa'ibu waa tokkotu na ajaa'ibe jechuudha. Innis maaliyaa waa'ee roozaa tuubii jechuudha. Inaante natti akkaakaa jiru. Hattuun har'a dhugaa dubbachuudhaaf jidduu anasirii seena hattuun har'a ollaa keenya jechuudha. Olluma keenya mana keenya filafiitii karaatu nu jidduu ba'a. Manuma keenya filafiitii jechuudha. Bakka karma nu jidduu ba'a. Manni keenya manni isaanii walitti ba'a. Achi seenanii hatan dhugaa waaqa osoo mana jiru jechuudha. Haati mana dhukkubsatteeti mana yaalan deemee jette abbaan mana amma bajaajira hojjeta. Bajaajii uffanni ganama bajaajii uffatee ba'e amma hattuun mana seentee uffata ishii silkii birrii inni bajaajaan itti gubatee hojjetu sani shiifteen birrii 500 leetiriin takkittiin shiiftee moo shiiffee jedhanii isa hatee jalaa ba'e. Hatanii jalaa ba'an dhugaa waaqa. Hattuun maraatte gizee kana duraan hattuun dhiiratu nama hata jedhan gizee warra keenya. Amma hattuun dubartii na fakkaate daakuu hattii shiroo hattii barbaree hatti qabdi barbareen kumaa fi 500 taate kanuma hataniiyyuu zayitiinis waddade zayitiillee natte barbaree buna sukkaara sunumaan ijoollee odoo isaatullee baattenna. Kanatti hattuu uffattee namanatti akka kan balballitti kuma keekiyyenna bakka isaanumatti dhufeen jira. Mee kaameraa bitaa naaf ergaa warri biyya laartan. Kaameraa amma kaameraa nu barbaachise dhugaa dubbachuudhaaf anamma mana kiyya. Injira kaameraa gizee yeroo tokko biyya arabaati fidee dhufe kaameraa sun an akkatti itti fayyadaman wallaale jechuudha. Ofii kiyyaa hin binne. Naaf kennan warra raboota kaameraa xiqqaa hawaasan hin beektanii kan akka honnoo jiru sagalee itti waraabnu gisee yuutuuba hojjennu akkasiisan dhugin akkatti itti fayyadaman wallaalee amma ka'eetu mana bakka kan immoo qabu bira geessee hojjisiisee natti agarsiisu akkasii fayyadamnu malee amma sodaan mana guddicha yoo neeqe suuqii fuulduraan hin jira. Suuqii yoo fuulduraan neeqe kushiinan duwwanni saarbisiin kan namni kiraa keessa taa'u hin jira. Meeqan eeginan osoo suuqii taa'u duwwanni saarbisiin amma namatu keessa jira. Warri keessa jiru hojjetaa mootummaati mana noolanii ganama baanii galgala galanii amma kan isaaniitis nan eegoo bade kaanumatti gaafatamaa mitiire. Inna mana keenya keessa waan ta'aniif egaa abbaa manaatti itti gaafatama jechuudha. Hattuun gabbaasuu quban oogiti akka bakka xubii gabbaanee fincaa'uun hin jiru. Ani har'a sodaachaa tanaasaa jira. Amma erga mana kana seenanii anallee waan na siqixxama waan na seenaniiti. Innaa kanaaf egaa yaada kiyya ofee kinoo akkan yaada ofee fantan deebi'a. Yoo siin eeggannaan ta'e kaakaa jedhan sodaadha waan akkana kana sanuu kaasuun mana hin jiru naafi kiyya bichaatu jira waan ta'eef sodaanna nuti. Inni garuu yeroo sodaatu
Kanaafiyyuu Roozaa Tuubiin jechuudha waan ajaa'ibaa hojjettee bakka maal dhugaa waan ajaa'iba dubbatamee hin beekne dubbattee hojjettee hin beekne hojjettee riikaardii cabsitee jirti Roozaa Tuubiin jechuudha. Riikaardii akka Oromiyaatitti cabsitee jirti. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf ganama kana ilaalee jecha Roozaa Tuubii jechuudha. Anirraan Roozaa akkuma namni hunduu hin kabaju. Dhugaa dubbachuudhaaf Roozaa hin kabaju. Duraan hiriyyaan ishee kuulanii turte. Kuulanii yoo arrabsan Roozaa hin kabaju baqqaati. Amala qabeettiidha gara laafettiidha jedhaniin amma garuu namni itti deebi'ee arrabsuu qabnaa Roozaan waan hin jirre fidde. Maali innis sagalee ishii yoo dhaggeeffattan jechuudha. Wanna namni hin jenne. Abaarsi kun hundumaa barbaachise Roozaati yaa Habiibti. Abaarsi kun hundi maaliif barbaachisee? Leesh haala kulluu. Inni ulfaata dhugaa. Nama abaarte maali jettee komni teessanii daa'imman gootin ammoo maal jettee abaarte warra arrabsitan argattan eebba keessanii. Genne nama arrabsuun cubbuudha. Nama abaaruunis kan nama abaare abaaramaa jee akka keenyatti akka macaafa qiddisiisitti jechuudha. Namni nama abaare abaaramaadha. Kan nama arrabse ofifoo afaan arrabse waan ta'eef. Innaa kanaafiyyuu nama arrabsuun akka macaafa qulqulluutti cubbuu katabeettu baay'een keessan miidiyaa irratti nama arrabsitan. Namaaf nama arrabsitan eenyuuf jiraata hunduu koofii jiraata waan ta'eef nama arrabsinaa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani garuu abbaan waanuma barbaade haa hojjetu maaltu na hibee maaltu na galchee gaaris hojjetee badaas hojjetee amma Roozaa xiiqitu kana godhaa jira kana beektu. Tokkoffaan xiiqiin ishii maalidha? Sa'idoon si fuudha jedhee qubeellaa guyyaatti kaa'uu heduu akkuma kaleessa isinii dubbadhe ishii jettee guyyaa duraa ishii jedhanii afaan walii galanii guyyaa qubeellaa immoo Summayyaa birattee Summayyaa Riyyaadhaa Yemanitti wajjin nyaachaa turanii tokko nama yaada qaboo ta'e Riyyaa tokko hin jira gantuun ishiin immoo ganuu hin barbaanne Riyyaa ishiiti Summayyaan abbaa manaatitti yeroo hin barbaanne kana egaa gaabbiteet hin ta'u jette. Garuu hin ta'uunis akkasitti wanna jettee wannoo jedhu shuuriyaanii miti barraan dhibbaa miti. Roozaan odootti deebi'e Sa'idoon isheetti amma garuu in aarte maaliif inni qeetoo kan miceeyoo isaaniitti qubeellaa kaawwatee Roozaa nama aarirra jirti. Kanaaf ittiin dubbatinaa hin arrabsinaa bakka ishiin xiqqoo akka tasgabbooftu amma aarirra jirti. Maaliif odoo ta'ee jiraate odoo Sa'idoon natti gootee jiraate kan jedhus gaafeetti ta'uu danda'a. Kan beekamu maaliif bakka jechuun dura wajjin haasaanii taphatan nan heerumaatti heeruma dabnaaminatti haasoftee booda immoo ishiin aduu sana akkas jennaan Sa'idoon immoo haadha takka jala sagal jedheetoo deeme kan biraa biraqqee xiisa bakka xiisaayii warri miidiyaa irratti nama arrabsitan. Kinoo akkanatti isin abaarte Roozaan akkanatti Roozaan hin dubbanne sun bakka gabbaanan namni qabu hin jiru. Eenyu dammoo kannatti akka ulaata. Lasalachaan waaquuf. Mee namni rooba keessa nama xaarsame ilaala. Kanaa rooba keessa kootu gara suuqii naan jedhan. Ani roobni iyyuu akkanatti mataa kiyya na buusa. Mee rooba laa'a. Amma kunoo suuqirra hin jira karra suuqirra jechuudha. Namni qabaalaan guraree rooba keessa na yaamanii kana godhi kana nuu kenni naan jedhan namni gisee roobaa irraa fuumee callisee gini qoonqomtuun eessan nama raffistiiti. Mee ilaala roobni akkatti. Argitanii? Rooba. Argisanii rooba akkatti shakashakaa jiru. Gisee rooba kana ulfaate jiruun hin ulfaate gisee rooba wannuma nyaatanillee namaan bilchaatu jechuudha gisee roobaa kana. Bitanii
Ati qorqorroorraa gannammaa jira. Amma iddoo suuqiin jira jechuudha. Mee rooba ganna kana. Sikite? Roobni roobee gannaa. Yaa hurrii gara cilaaloo. Yaa hurrii gara cilaaloo. Wajjin nyaannee hundee. Jara namaan eeggattan maaloo dhiba. Koota seenaan jira. Namni natti dhufe odoo sirbaa jiru. Naaf sirbite naan jedhu maaloo. Banni sirbatti itti gaffuu akkamitti jala gabalattu.